warri taa'ee fi dhakaadhaan kan simate miti hayyee dhakaadhaan simatanii eessatti deebi'amu gaa duraanii makkaan keessaa achitti baqatan makkaan keessaa baqatanii firakoot jedhanii baqatanii firrii gabrichaa fi kan taphaa godhatanii ijoolleen sabiyyiin dhakaadhaan itti guurtee tumtee isaanii fi Zayd ibn Haaris qofitti kan wajjiniin jiru jalaa deemanii bakki taa'an eessa gadi bakki gadi taa'an bakki gadi akka gadi afuura baafataniitu xiqqishoo boqatan roorroo biraa zulmii biraa eessa yoo gaafa sana aamii sana waggootii sana waan isaan keessa dabarsan qofittiin hijiraa akkati taa'e godaannisni suni godaannisa dhalootatti dabarfatu godaannisa yeroo tokkicha ta'ee dabarfatee miti kanaaf achi booda rabbiin gaafa isaan dhufanii namicha tokko akka manguddummaatti argatanii sana booda makkatti deebi'uun wallahi anaa jiru waa tokko meemetee jedhanii namicha warra karaa Xaayif sana manguddoon tokko kan makkatti ergamaa rabbii deebisee jira namichi kun gaafa deebisu sana yeroo achi deebi'anu kana utuu in dhufiniin dura bara karaatti waan argatan qabani gaafa sana rabbiin abshir akka waan jedhee tokko maalinni jinniitu ergamaa rabbii irraa daawaa sagaleedhaan naggeeffate bakki isaallee amma kunoo mahbatal jinni hin beekama bakki isaa yookaan bakki jinnii bakka biraas ta'uun hin mala almuhim jinni argatanii yeroo isaan dhufanii deebi'anu kani maleeyikaan shuuf garaa laafisa maleeyikaan karaatti itti dhufeeti tabba kana lammanii walitti sii qaba innaan lakki kani roorroon iddeen itti galan hin jirre ilaal makkatti galuun hin danda'amu Xaayifii ari'atame bakki biraa bakki dhaqan hin jiru ijoollee warri gariin lee habashaatti godaanee gariin ajjeefame gariin dhume gariin baqatee jalaa ba'e hangi hafee hangi dhume kanumaa wajjiniin maleeyikaan dhufee akkana jedheen yennaan maleeyikaan tabbaa akkana sii godhu andu dasiirraa waa kajeela isiirraan qaccee bareedduu kajeela sun dhufee sabrii kana wajjiniin manguddoon gizeen makkatti deebisu rabbiin ergana asii lakki ati kan Xaayif jettaati samaayyuu dhaquun jiraa jedhee eega isaan dhufanii Madinarraa makkarraa miiraajiin eega sanaa taate yidduu sana keessa taate miiraajiin lakki xafar mashaagarullu alla xafarii amma jarrii kun Juupiteeriidhumaa fi ji'arra deddeemanuu kana bara ergamaan rabbii waan pilaaneetii ta'e hundasaa achi dura isaantu qaba. Xafarii jarrii ammaree fi ji'atti ol ba'anii ji'a kana isaan keenyaamaa achuu dabarfatanii kan bakka malee kan hin dhaquu hin dandeenye achi booda ergamaan rabbii ittuu daawwarreef jabaatte maaliif azaabas jannatas gaafa sana arganii galan ijaanu waanuma duraanuu waayaadhaan bu'aa jiru erganaa daawwaa jabeessuunu gaafa achii dhufanu sana gaa maayyirratti sheexaanaa walii galanii ajjeefnu malee haara galfataa hin jirru ajjeesuu qabne jedhanii gaafa jarri murteessanu rabbiin amma gaa kunoo isinii sii godhameera amma isinii sii godhameera bahii makkaan keessaa jedhee hijiraan kun egaa isaan ammana daqiiqaa ammatti kana keessatti dubbadhe kanaa miti yoo gocha achi keessaa of keessee ilaalte taatee Khabbaab ibn al-Arrat irratti hojjetame achuma dabuu makkatti namicha gabra ofii isaatiif Khabbaab jechuun Qureeshittii tokkotiyyuu sibiilatum siifattee gurguratti sibiila inni tumaa jiru diimaa sana geessanii mataa isaarra keenyaan mataansaa baqee gaggabee inni kufee jennaan ibiddatti yaa'ee ibidda dhaamsee bara Khabbaab ibn al-Arrat kana mudatee bara ibiddatti yaa'ee coomni mataa keessaa baqee ibiddatti gayyaa'ee ibidda dhaamsee bara Khabbaab ibn al-Arrat hijiraan inni naa dubbannu kan ergamaa rabbiitiif wannumti saabaarra waan waggaa 13 sana maasofnee diiwaana kamiin akka haasa'amu waan hin beeku wala lolaan akkam jedhame ibsama narkaa badeenaan hin qalama lafa kaa'e bakka kana akkam eessa qabeenaasaa eessaa jalqabeenaasaa yoon eessaa jalqabee eessatti dhaabbate namaa gala fa'ina jetti lubbuun kanaaf hijiraa yeroon biyya keessa amma miidiyaalee addunyaa agarte hundi isaa miilaadiitti fayyadama maaliif namni namarra jirutti hidhata nama irra jirutti hidhata nama ofii gaatu mo'amaadha namni sun dorgomii mo'ame bakka dhiirti kaleessa turte yeroo wallaalee jedhe mo'amaadha yeroo mo'ame hoo miilaaditti gargaarama ka ganda jaraatu iyyuu warra tarii asbeezaa nyaataa dhugaatii itti kennutu iyyuu jara moodeela godhatanii miidiyaan tokko miidiyaan hijiraadhaan fayyadamu eessa jira
inni nu afaanuu hafuuf deema miti maa rabbi jedhe maa bakka si jirtu kana faafaa bara amma bar faranjoofne irra faranjoomummaa maaliif jennaan arabooma caala islaama caala ka namni waan caalutti taa beekee hanga gaafa dhiirritti dhufuutti kanaaf akkasii ulfaadhu falmataa miti kan ammaa seeqee abbaa falmataadha kan haasaa jiru xiqqoo isinan dubbadhaa dhiifamanaa godha maa carraan argadhu sila sigaa yeroo hundaan argannu baakoo amma gaa walumaa galatti obboleewwan warra illee dhaggeeffataa jirtanuu jechi isaanii sun dachaadhaanii dhukkubni isuma kana ibsachuu barbaadaniiti isaanis akkasitti dhaloonni hundinuu faamachuu qaba jechuudha dhukkubee jiraate dhukkubachisuun gama nashiidaa keessaniitti yoo deebinu dhugaa dubbachuuf ustaata koo nashiidaan nurraa citee jira waa jechuus hin dandeenyu ijas hin qabnu nuti hawaasni arra yeroo namni lubbuudhaan jiru hin beennu gaafa ni nurkaa dhabame malee kan nuti beennu wallaahi ani rabbiin keenyaa shaahidii akkan taa'ee ka'uun yaa rabbi dura raayyaan nan dhageessiniin jedha dhugaa rabbiin sitti hima hiriyaan koo tokko guyyaa rabbi kallaqe an akka quraana rabbitti jechoota raayyaan dhaggeeffadha sinii galee hiriyaan koo tokko yeroo taa'ee ilaalu baay'ee tokko azzana isan jecha kanatti fayyadamuudhaaf yeroo hedduu dura yaa rabbi an dhageessisan jedhee fayyadamuudhaaf jechuudha kun maalirraa kan ka'eeti jaalarraa kan ka'ee fi waan nani isarraa waa fayyadamaa jiruuf waa barataa jiruuf waan argee laafan achitti maraadhee kana dubbadha jechuudha haa ta'u malee nuti yeroo addaa ammoo Imraan tokko barreesseetiin turanii gaafadheetiin turanii nashiidaa ciccitee dhufu keessumaa 39 irratti xiyyeeffadhee maaf akkana gaggabaabbatee isa jedhuuf gaaffii dhiyeesseefiin ture jechuudha ustaad Imraan Xaahirii riyaa keessanii nuti asuma teenyee meerri sagalee raayyaa meerri maaf cite meerri yoom gadhiisa jechuu malee mana namaatti deemnee waa nama gaafachuu hin dandeenyu hin beennu hin aadunfannee sagalee tu rakkate moo raayyaan istiiduun rakkate moo gaaffiin tokko gama hawaasaatiin hin jiru kun egaa hawaasa keenya dhiifamaa hojii manaa hawaasaa ta'uu qaba yeroo irraa nama qarqaaruu miti waa tokko gochuun hawaasa keenyatti salphaa ta'ee jira kallattii karaa garaatiin humna argatee jira uummanni kun karaa ittiin wal dhaga'uu qaba kun otuu gaafatame gaariidha gama biraatiin immoo attaa'anii kitaabaan illee yoo ta'e raayyaa barreessuu hin dhiisini ela kitaabaan illee yoo ta'e barreessee lafa nuuf kaa'u kitaabuma isaa dubbifannee fayyadamna bakka yoo sagaleen illee sadiidee jedhe waan rabbi gara rabbitti sagaleen dhufee sadiidee wanti nuti goonu hin jiru kitaabumaan nuuf barreessu quba isaatiin ani iyyata kanan galfadhaanii amaanaa dhabbaa kiyya akka nurraan kunnee jechuun barbaada walumaa galatti kaasetii irraa yabbaa machaa keessattu ani 8 kaasee aga 39tti yoo na gaafattan anumti kuni isin isa baase kanaaf tokko yan deebisaa awwaa tokko wannan keessa arge itti quufuun alatti wantan keessa arge tokko hin jiru barnoota hedduun keessaa fudhadhe anaaf yuunivarsiitiidha yoon jedhe soba miti kaayitiinsa gabaabumatti jechuun barbaada ulfaadhaa umurii dheeradhaa dhiifamaa dhufeedha Abdulhamid Naasir kana meegalchi karaa keessaatiin baay'ee tokko barreeffataa jiraatti fakkaata Ustaad Ahmad Huseenis ergataa jiru kanas nu galchaati yaada jedhaa irraa nu fuudhaati amaanaa dhabbaa kiyya waan qabdan nurraan qusatinaa guyyaa rabbi kallaqe inuma eegaa jirra amma wanaaf diin kutanne nu duraa ciccite malee jechi keessan waa mormuufis deeggaruufis saddaqachuufis wanni itti nama fayyadne hin jiru hedduu isaa jechuudha nu fayyadeera nu dhaloota fayyadeera warra itti fayyadama beeku fayyadeera akkas jechuun barbaada ulfaadhaa galatooma siin fidheedessira baafoo. Gallaa borgallaa otuma jennu biyya namaa kana keessatti hafuuf deemnutu xiqqoo nutti dhagahama malee gama tokkoon maatiidha biyya taa'ee nuuf yaada gama tokkoon nuti jireenya keenyaaf akkamitti gallaa akkanatti siira akkana godhanne innee baanii hamma akkamitti gallaa jireenyi waggaa lakkaa'amaara malee jireenyi wanti nu hojjetaarra wanti lakkaa'amu tokko hin jiru jechuudha. Kanaafuu isin asirratti sagalee keessaniin kaasettiin dabarsaa deebinaan immoo asirratti immoo yaada namoota dhuftanii fuuchuudhaaf galatoomaa hedduu isin galateeffanna. Numatiyyuu itti hojjechuu dadhabe gama keessan otoo hin taane isin dhaloota keenyaa kaasnee sima dhaggeeffataatuma dhufnee yoo nageenye nuti itti fudhatee itti fayyadamuu dadhabe malee gufannaan nu bira jira malee ustaaza gama keessanii gufannaan hin jiru isiniin jedha. Ammanuma immoo nuuf galatoomaa
akkanuma tokkotti teessanii yaada keessaniin nu dhaggeeffattanii yaada keenya nurraa fudhachuudhaaf hedduu isin galateeffanna. Gariin namoota asmarra taa'e dhaggeeffataan ture sagalee maaliif itti nu jalaaf hambiftanii kan baranaa gabaabaadha jedhe kanatu jira. Kana jechuun rakkoon isin biraa miti ustaaza. Rakkoon nu bira jira. Namni tokko gaafa nama bira taa'e yoo yeroo isin dubbattanu hamileedhaan dubbii keessan isinirraa yoo dhaggeeffate hamileedhaan haasa'aa deemtani namatti. Nuti sagalee keessan dhaggeeffachuuf asuma irratti zimmi jennee isaanii yoom nu gadhiisan nashiidaa yoom dhaggeeffanne jechuu otoo hin taane hamilee isinitti horuuf isin cinaa dhaabbachuun dirqama keenya. Sagalee daqiiqaan xiqqaatee guddaate namni waa xiqqoo keessaa waa argata. Danatee fi maaliin ta'udha namni. Kanaafuyyuu sagaleen keessan gabaabbachuun duratti uummanni isin bira dhaabbatee hamilee ta'e yoo jedhe sagaleen achi dheeressanii hamilee torattanii sagalee nu dheeressitanii nu gadhiisuu hin dandeessan. Namoo hamilee namaa hin taane zimmi jedheetuma nama bira dabarfatu namni akka itti sagalee dheeraa gadhiisu hin qabu. Waan yaada funaannatee dhufee tarkaa abbadaa maaliif wanni sila hojjetaaru eenyu akka itti fayyadamaaru eenyu akka itti fayyadamaa hin jirre hin beekamu. Namni martinuu dhaggeeffachuudhuma sagaleedhaaf dhimma malee namni asirra taa'ee cinaa dhaabbatee hamilee ta'uuf nama bira taa'ee dubbii namaa wajjin qabee haasa'uunii fi nama bira taa'ee hin jedheetuma dhiisuun garaagarummaa qaba. Kanaafuyyuu sagaleen keessanis uumamaa gara kanatti komiin qabu nu biraa komiin jira waan ta'eef kuwaasuma irratti isin irratti gabaabsadhaa. Galatoomaa jazaakallah khairanii isiniin jedhaan gama kootiin abbaa nama hundaa. Amma wanaa namni kana dogoggorte yookaan immoo kan gufadhinaan jedhee hin jiru. Mansuur Abduu, Mansuur maal agarte mee waan agarte keessaa? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Eessa irraa Mansuur? Mansuur warra Limmuutii amma Saudiin jira. Marhaba ayyee tole. Akkasi gaa sagaleen keessanii dhaamsa nuu ta'a enerjii keenya. Dogongora homaa tokko illee qabu. Waan amma waan dhaggeeffatte keessaa jechisiin galiin maal jechuu isaati? Maal dhaamuu barbaade waan jettu qabda? Homaa tokko jechinaan galiin hin jiru jechisaas ergaansaas ifaadha homaa tokko waan hiikatti barbaadnu iyyuu hin qabnu. Ifoomsitanii siluma adda baaftanii akka nuuf galuutti kan qophaa'e waan ta'eef. Ayyee galatoomii ulfaadhu ayyee. Asuu maal jetta? Nuu jira. Ayyee tole. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee hedduu tokkoon isin jaalladha hedduun isin kabajaa rabbiin nama keessan nuuf dheeressu. Ani jecha keessan keessaa wanti naan galee tokkollee hin jiru sagalee dhaggeeffachuu osoo hin taane namni sagalee qofa dhaggeeffata jecha waan isin jettan hin dhaggeeffatu. Sagalee dhaggeeffata malee nama jecha isin jettan adda baafatee dhaggeeffateef sagaleen keessanii gorsaa hansiniin jedhaan waan tokko dubbachuu hin danda'an jiru gammachiirraa galatooma ulfaadhaa umuriin nu dheeradhaa baay'ee. Wanni gariin namni itti deddeebi'ee dhagaa kaasittii lakkoofsa 11 nama waggaa 17 booddee waggaa 7 booddee eega waggaa 7 dhagahee booddee wanti itti naa galee nama naan jedhe jira. Wantumti walaloonii filatamuufu jabaatuufu istimraaran wastikraaran namatti deddeebi'eetii nama mura waan ta'eef itti deddeebii keessayyii walaloon kun dhiibbaa namatti uuma. Ga'een inni haasaa bira irraa adda godhu wanni walaloo kun namni itti deddeebi'ee dhaggeeffata waan ta'eef kana jechuu isaatiidha jechuurraa hubata. Ayyee galatoom ulfaadhu saabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jecha caalaa yaada namaan galle wayitu jira. Fakkeenyaaf kaasitii damee arfaffaa keessa kan jiru jechuudha. Baay'inaan kaasitii keessan keessatti ni jira. Ni dhaga'ama miti? Dhaga'am jira dhagaan jira. Ni dhaga'ama ustaad? Dhagaan jira. Yaada
yaada keessan wahiitu jira kan namni baay'een hin hubanne otuu hubate namni jedhee kan yaadu ay yaa ta'abii ustaad raayyaa jedhe yeroo garii kan yaadu yaada wahiitu jira fakkeenyaaf baay'inaan kaasetii keessan keessa sanatu jira sanan hubadhaanii keessattuu fakkeenyaaf kaasetii 24ffaa keessatti حقيقة عقيدة كنا ما قلاني موت من كربيتي موتين سيف جني حكمي ساتي مليه هنقوت مدينين سيرنا ما باسو هندن دونمني سيري كربيتي قوفتا خلق كوني ما أفقر قرفو أمي حكمي في عقيداني حكمي نما توتي سير ربيتيني ربين توكي تشوم سون كينيا كماليني أنتو هيدا جني وف مقا سوداني أكامتي تآبي فافتاني دينينا لما نتجر تاناني إرقم ربيتي في صحاب النساني ما فكسين كمان جدتو يا إخواني يا تاريخ ساني ووان الناس هو وحده لا شريك له يا دا أسكي سجرو kaasetii keessan hedduu keessa jira keessattuu gara jalqabaarra gara walakkaarra kana namni baay'een hin hubanne jedhee tayyaada akkan hamma ilaaletti jechuudha. Jaaniba kana akkamitti utuu namni hubate akkamitti hubachuu danda'a? Irra deebi'ama kan jedhu yeroo baay'ee na yaachisaa an kaasetii keessan keessaa wanni guddaan hubadhe yaadota as keessa jiranu kaasetii hunda keessa yaadota as keessa jiranu an sirriitti hubadhe nama hedduu hubachiisuudha yaaleera kan hubates jira namni baay'een garuu akkatti ta'abdanii kaasetii hunda keessattis hin hojjettanitti namni hin hubanne eddeen kun baay'ee natti dhaga'ama. Lammaffaa kaasetii booda kana gara booda kanarratti yaadichi kun xiqqoo waan hammatamaaru natti hin fakkaatu inni kun akka gaafiitti. Inna bakka ta'aab namni gariin hadafuma ustaad raayyaan deemuuf maali laata? Eessa dhaqaa? Qabsoonsaa eessa galmisaa kan jedhu kana kaasetii hin affazaa hin dhaggeeffata namni gariin malee ustaad raayyaan hanga eessaatti deema? Ultimate goaliinsaa eessa kan jedhu kuni namootuma gurguddaa illee isinii wajjin walitti dhiyaatan dabalatee yeroo garii bakka akkam laata gaafii kana ta'utu jira. An bakka iddoo kana irratti utuu ammas irra deddeebi'amee hojjetamee hubachiifame jedhee tayyaada. Kanuma argadhee garuu waan keessa kan kooti yeroo baay'ee na cinqu dubbachuu kooti alhamdulillahi rabbil alamin. Baay'een gammada ustaaz. Kaasetii keessan immoo hedduu isaa eenyuman dhugayanii sirriitti haffazeera si yaada saasanaa galeera alhamdulillah. قالتهم الفرد أيه ناقله وصلت الرسالة فالمتى ما جدت من فالمتى يسر رأي أبيض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شننجي بي ورقو ماتي دبي راشي قولي جرتو باقي جري شو بقى ناجراتني قرب بچر كان كنيغا wala masadin jedhanis alhamdulillah yaada saabet irraa wanta ni fudhadhu jira duraan dursa kaasetii ustaad Raayyaa Abbaa Machaala kamiin ilaalte maal keessa agarte maal keessa sitti gaaffite maal keessa fudhatte gaartuun akkasii dhaartu miti baako hello Keessatti gufuu jechaa si galuu dhabuun ergaansaa. Allahu Akbar. Kaasetii Raayyaa Abbaa Machaa nashiidaa 20 keessatti waa'ee bashii osoo irra jenne nuuf barreeffamu kitaaba meeqatu xabbaameen dhumu jedhe. Waa'een kaasetii Raayyaa bashiidhaan jedhe. Waa'een kaasetii Raayyaa ammoo osoo arra ta'amee xiinxalamu dubbatamu jedhame wallahi dubbatameen dhumu. Wallahi an akkasin jedha. Bakki tokko bakki jechi Raayyaa naagaluu dide hin jiru. An akka kiyyatti wanti yeroo hedduu guraana nyaatu amala ijoollee yoo ta'an taa'ee naasaa jira. Jara keessa illee taa'ee sagalee isaan dhaggeeffatinaa jecha isaa dhaggeeffadhaa yeroo hedduu loltaan kaasa. Maaliif namoonni keenya hundi faameetii hin jiru jechuudha malee jechi Raayyaa haasa'u deeggarsaafis qeeqaafis sadaqachuufis salaatuufis
fuuchuufis wanti inni itti isin kakaasin hin jiru. Ana kakana. Baay'een irraa fayyadameen. Fakkeenya tokko isinii kaasa. Amma waan isin dubbattani achi keessatti utuun ka'ee waa isinii fanii ka jedhee emee kaasidii 38ffaaf 39ffaa danda'achaadhaan isinii tuqa. Bismillaa jalqabaa irratti yeroo raayyaa haasa'u raayyaa kanaaf jedhee haasa'u angaruu akka hiikaa kiyyaatti waan inni itti qabu tokko isin hima. Fakkeenyaaf amma deengaddaa yatiima ofitti qabuuna jirii qaba akka fedhe gooftaan ol qabaa qaqqaba jettan. Wal isin kan dubbattani dhukkubni keessan sun ijiraa rasuulaati. Lakkoofsa ijiraati. Dhala akkasitti kadhan dhiifama naa godhaa yoon sobeesse. Hin sobummoo abadan inshaallah. Lakkoofsi keessan achitti dubbattan karoorri keessan jechi keessan maal yaaddaniiti. Hijiraa kana lakkaamaan jiru jettanii ijiraa rasuulaatiif akka kanatti quuqamtanii hafuura baafattan. Ana akka kanatti kadhee deeme namni keenya immoo yatiimummaa se'a. Nuu yatiimummaa miti. 38ffaa keessatti immoo silati isa kana maaltu yaadate lakkaa hinuma jira jechuun maafinaasaa inshaallah gaaf tokko abbaa argata ta'a. Asbaabaaf taabaa kadhachuu taajaa waggaa inni nama baatii dhuma jaa'e. Irratti hojjetaa nama du'aa kadhachuu akka egereedhaaf. Nan sobee dachaa dhumaan dhiifama taata koo. Dhugaa miti jechuun yaadni koo kun. Sirriidha. Maal sitti fakkaate ulamaa qofitti biraa dhaga'ama malee biyya keessan Dubaayis dhufee maalis dhufee mashaayiknis lakkoofsi miidiyaa Arabaa xaqlaallaan akka waan hijiraan godaansi rasuulaa lakkoofsan taane yookaanis immoo guyyaan sun guyyaa akka seena qabeessa hin taane abiyootiin makkaa dho'e gara madiinaatti gaafa inni gadi godaanu guyyaa hamtuu sana guyyaan hijiraan jalqabame wanni hijiraan bakka itti godhameef waan hijiraa dura turetu waa waggaa 13 jarattiin keessa dabarfatte ergamaa rabbiitti wajjiniin sahabaan keessa dabarfattetu waan ati kitaaba diiwaanaan qaraatee barreeffamaan barreessitee dubbiidhaan dubbattee lafa tuultee dandeessu miti. Akkasii miti. Laal mee eessaa akka jalqabee haasa'u wallaalee lafa kaa'ee bar malee akkanatti haasa'uuf miti. Eessaan jalqabee haasa'u yoon eessaan jalqabee haasa'e namaa gala. Walumaa galatti gaafa jarri makkaan keessaa ari'atamanii ba'anu hijiraan gaafa jarri makkaan ergamaan rabbii makkaan keessaa gaafa isaan ari'atamanu gaafa maaqabii jireenyaatiin maaqabii nyaataa dhugaatiitiin Jaan haati qabeenyaa jalaa duute. Abbaa Xaalib maaqabii jireenyaatiin du'e beelaa dheebuu keessatti. Gaafa jarri waadii wantatti qophaatti galanii jedhanu sana keessa. Khadiijaan hin duute. Abbaa Xaalib hin du'e. Amal huzniin suni guyyaan amal huznii jedhamu suni achi keessa keessatti of keessee achi booddee maaltu ta'e yeroo gabbaanu Abbaa Xaalib du'eera namni irra dhufu hin jiru. Inni kuni namni nus Qureeshiidha namichi kun keenya as keessa abaafnu jennaan. Makkaan keessaa gaafa isaan baanu xaa'ifitti godaanan aaliin qaba se'anii. Firan qabaa innoo maatiidha. Ganda tokko bakkaawwan adda adda ta'an maatii koo kanatti yoon baqadhe nan offoolaa kan rabbiis dinqiidha bara akkan itti sabare walumaan ga'atanii jechuudha. Warri Waliid ibn Mughiiraatii fi Aas ibn Waa'ilii fi Abul Bukhtariyyi fi Abii Lahabii fi Abii Jahl warri kun garee ajaa'ibaa tokko jira. Garee Fir'aawnaan hoogganamu jechuu kanatti dandeessu warra agartee sheexanaa wajjin walgahii taa'e murteessu waan ta'aniif xaa'ifitti gaafa dhaqan sana warri xaa'ifi dhakaadhaan kan simate miti hayyee dhakaadhaan simatanii eessatti deebi'amu gaa.